tuni qophii xiinxala seenaa gootota Oromooti. Qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan Saai'Ntistii Iskandar Alii Hursooti. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo tanarraa gubbarratti waa'ee obbo Abbaa Duulaa Gammadaatti isiniif dhiyeessina. Warri feesbuuka keenya filoo hin godhatin filoo akka godhattan, warri peejii keenya laayik hin godhin laayik akka godhattan, warri yuutuubii keenya sabaskiraayib sheer laayik hin godhin sabaskiraayib sheer laayik akka gootan gamanumaan isin gaafanna. Akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Erga dhaggeeffattanii fitattanii sheer laayik godhuudhaan Oromoota mara guuraa akka buuftan kabajaan isin gaafanna. Tuni qophii xiinxala seenaa gootota Oromooti. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa gameessa siyaasaa Oromoo hundeessaa dhaaba adda dimokiraatawaa uummata Oromooti. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa ijoollummaa isaatiin dirree waraanaatti makamuun isaa bu'aa ba'ii jireenyaa kan akka gaaraa gubbara qaxxaamuraa akka dhufee fi akkasuma laga jannataatii fi laga azaabaa hunda keessa qaxxaamuraa akka dhufee seenaa isaa wanni inni hojjete ragaa bahaa fi obbo Abbaa Duulaa Gammadaa bu'aa ba'ii jireenya keessatti isa qaxxaamure obsa gurguddaa xiiqiidhaa fi akkasuma cimina olaanaadhaan guutameen kan keessa qaxxaamure yoo ta'u seenaa qabsoo Oromoo jijjiiruu keessatti shoorri siyaasaatii fi miinaan inni taphate gurguddaa ta'uu isaa hayyoonni Oromootii fi akkasumas hojiin isaa ragaa bahaa fi obbo Abbaa Duulaa Gammadaa daandiin ganamaan isni qabate milkaa'ina qabsoo Oromootiif sababa yoo ta'u keessaahuu dhaaba adda dimokiraatawaa uummata Oromoo gubbaratti aangawaa garaagaraa ta'uudhaan qabsoo gaggeeffamte hunda gubbarratti aangoo isaaf kennamte hundaa'uu bifa gaariidhaa fi hooggansa cimaadhaan hoogganuudhaan duratti tarkaanfachaa akkasumas cimaa guddachaa dhaaba isaatis jaarrachaa dhaaba isaatis cimsaa rakkoo fi gidiraa diina garaagaraa irraa isa qunnamtu obsa daangaa hin qabne obsee kan as ga'e yoo ta'u seenaan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa osoo inni lubbuudhaan jiruu yoo kan hin dubbatamne taate hojii goonni kun hojjete hundaa'uu horofatti laaquu ta'a. Kanaaf xiinxalaan siyaasaatii fi akkasuma hayyuun siyaasaa Oromoodhaa Saai'Ntistiin Iskandar Alii Hursoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa qophii xiinxala seenaa qabsaa'ota Oromoo gubbaratti dhiyeessuudhaaf dirqame. Uummanni Oromoodhaa irra hedduun isaa ijjiisni obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiin itti ilaalu ija hamtuu waan ta'eef qabsoo Oromoodhaa hundeerraa hubachuu dhabuutu Abbaa Duulaa Gammadaa akka ija hamtuudhaan laalan nama godha. Kanaaf dhugaa jirtu baasanii sabatti himanii dhugaa jirtu dhaloonni barachuun dirqama lammummaati. Kanaafiin obbo Abbaa Duulaa Gammadaa har'aan kana qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii teenya kanarratti warri mufattan yoo jiraattanillee dhiifama isiniin jechaa warri irraa gammaddanis galatoomaa isiniin jechaa dhugaa walii dubbachuun dirqama rabbiin namarraa fedhuufi dhugaa walii awwaaluu dhabuun akkasuma cimina qabsaa'otaati fi cimina dhalootaati. Hojiin obbo Abbaa Duulaa Gammadaa hojjete hundinuu hojii boonsaadhaa fi hojii jaalachiisaa yoo ta'u keessaahuu siyaasaan Oromoodhaa roga hundaan akka moromtu hayyoonni Oromootii fi akkasuma dargaggoonni Oromoodhaa diinagdee keessa galuu akka qabu waltajjii irratti argamee fi carraa isaaf laatame hunda gubbaratti Oromoota kan kakaasaa ture yoo ta'u akkasuma walgawoota garaagaraa ijaaruudhaan keessaahuu maqaa waldee Oromiyaa jedhu ijaaree ijoollee hedduu achi keessa gurmeessee Oromoon toora diinagdeedhaa gubbaratti milkaa'aa akka dhuftu kan godhe yoo ta'u kana qofaa miti. Barnoota gubbarattis ilmaan Oromoodhaa xiiqiidhaan barnoota isaa akka cimsan namni diinagdee hin qabnee fi kan barnootaan fuula duratti hin cimin siyaasaa injifachuu akka hin dandeenye akkasuma sabni diinagdeedhaa fi barnootaan cimee hin bahin bara moomaa akka ta'e ilmaan Oromoodhaa ganammaanuu barsiisaa dhufe. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa kana qofaa miti wanni inni hojjete
hayyootan Oromootii fi sabboontota Oromoodhaa gamaa Qophiidiyootti akkama makamu obbo Abbaa Duulaa Gammadaa shoora olaanaa taphate. Qophiidiyoon hayyoota Oromootii fi sabboontota Oromootiin guutamuun inumaa ciminni Qophiidiyoodhaa bara baraan fuulduratti deemaa akka dhufu godhe. Inumaa ciminni Qophiidiyoodhaa fuulduratti deemuu qofa osoo hin ta'in sadarkaa Itoophiyaatti inumaatu dhaaba cimaa miseensa guddaadhaa fi akkasuma humna guddaa qabu akka ta'u godhe. Kun hiccitii siyaasaa milkaa'ina qabsoo Oromooti. Kun sababaa gurguddaa hiccitii tanaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa jechuun ni danda'ama. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa bu'aa ba'ii jireenyaa keessatti diina isaatiin rogomuudhaan gufuu isa qunnamtu. Obsa daangaa hin qabne obsee hayyuun obsa hin qabne waan yeroon hin feene ol ka'ee dubbata. Hayyuun obsa qabu hiccitii isaati garatti baaddata. Hayyuun obsa hin qabne waan yeroon hin feene ol ka'ee dubbatee deemee imalee iddoo silaa yaade yogguutti dhiyaate gufuudhaan dhawamee dhufee gangalata. Hayyuun obsa qabu hiccitii isaati garatti baaddata. Wahuma yeroon feetu ol ka'ee dubbataa, wahuma yeroon feetu ol ka'ee hojjetaa. Deemee imalee iddoo silaa yaade yogguutti dhiyaate injifannoo sabaa harkatti galfata jedhee akkuma walaloo keessatti Saai'Ntistiin Iskandar Alii Hursoo yeroo adda addaa isin barsiise. Walaloon tunilleen hiccitii Abbaa Duulaa Gammadaa irraa kan dhufte yoo ta'u akkuma walaloodhaan ibsuu barbaadetti obsa daangaa hin qabne obsuudhaan alagaa isaa alagoomsattus firoonfachuudhaan diina ilmaan Oromoodhaa xiqqeessuudhaan qabsoo Oromoo gubbaratti gaachina qabsaa'ota Oromoo baay'isuu keessatti inumaa sabaaf sablammiin ummata Itoophiyaa guutuun ummata Oromootii wajjin akka walitti firoomuu fi aadaa ummata Oromoo akka baratan godhuudhaan Abbaa Duulaa Gammadaa shoora olaanaa kan taphate yoo ta'u keessaawuu Oromoon gama miidiyaatiin akka iftoomaan miidiyaa keessatti argamu. Siyaasaa isaa miidiyaadhaan akka wal barsiisu. Akkasuma dhaabni adda dimokiraatawaa ummata Oromoo miidiyaadhaan deeggaramuu akka qabu keessatti shoorri Abbaa Duulaa Gammadaa taphate gurguddaa yoo ta'u boordii OBN gaafa hundootullee televizoona Oromiyaa jedhee hundeesse yoo ta'u Abbaa Duulaa Gammadaa televizoonni naannoo Oromiyaadhaa akka Oromootti Oromoon televizoona mataa isaa saatalaayitii mataa isaa akka qabaattuuf shoora olaanaa taphate. Kana qofaa miti. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti ilmaan Oromoodhaa akka guutumaa guututti raayyaatti makaman. Qabsoo siyaasaa keessatti rogoo hundaan akka ilmaan Oromoodhaa hirmaatuu ta'an Abbaa Duulaa Gammadaa irratti kan hojjete yoo ta'u toora misoomaatiin gaafa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gubbara ture. Jallisii garaagaraa uummata Oromootii baasuudhaan akkasuma dhaabbata garaagaraa maqaa Oromootii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka moggaa'u godhuudhaan warroottan gufuu dhaabbata kanaa ta'an hunda salphumatti Abbaa Duulaa Gammadaa injifachuudhaan haqa godhee ilmaan Oromoodhaa fuulduratti tarkaanfatee siyaasaadhaan rogomuudhaan akka cimu godhe. Kun hiccitii milkaa'ina bara kana Oromoon siyaasaadhaan akka Itoophiyaatti milkoofteef sababaa gurguddaa kan ta'e yoo ta'u Abbaa Duulaa Gammadaa osoo jiruu lubbuu isaatiin seenaa isaa Oromoon ol baasee dubbachuu danda'uudha qaba. Bitamaa ja'anii Oromoon gamaa gama ba'ee kan irratti duulu yoo ta'u obbo Abbaa Duulaa Gammadaa suuraa isaa balleessuudhaan ijoolleen Oromoodhaa kan yeroo hunda balaaleeffattu yoo ta'u gama sooshaal miidiyaatii fi gama hundattuu Abbaa Duulaa Gammadaa uummanni Oromoo akka hin itti beeku yookaahuu bitamaadhaa fi gantuu yoo ta'u yookaahuu Abbaa Duulaa Gammadaa milaasee waldagoorgis Amaara yoo ta'u yogguu fedhe Tigiree yoo ta'u kana hundaa'uu gufuu uummata Oromoo biraa isa qunnamtu. Akkasuma dhagaa uummata Oromoo irraa isa darbatamuu fi dhagaa diina irraa isa darbatamu hunda ifirraa qolatee kanas ga'e yoo ta'u ciminni siyaasaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa kan honga hin qabnee fi hayyuu honga hin qabne ta'uu Saai'Ntistiin Iskandar Alii Hursoo ragaa ba'eef. Kanaaf uummanni Oromoodhaa hayyuu kana lubbuun osoo jiruu waa hedduu akka irraa baratanii akkasuma toorri daandiin isinii qabatee fi isinii uummata Itoophiyaa qabsiisee fi isinii uummata Oromoo qabsiise toora sirrii milkaa'ina qabsoo Oromoo ta'uu ragaa ba'eef kabajamtoota hordoftoota qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo
qophii ta'e tanarraa asumarratti xumurra qophii biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan naa jiraadhaa naa ulfaadhaa horaa bulaa liibana tuni qophii xiinxala seenaa gootota Oromooti qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan Saai'Ntistii Iskandar Alii Hursooti